Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenya miidiyaan kiilolee yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa kan isin biraan ga'uudha. Hamma dhuma qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Uummanni nagaa hawwee nooruu jedha kan waamichi nageenyaa dhiyaateefis owwaatee galaa jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi godina Arsii Lixaa aanaa Heexoosaatti humnoonni hidhatanii socho'aa turan garee fi dhuunfaadhaan galaa jiru. Uummannis kabajaan waamee kabajaan simachaa jira. Oromiyaa bakka hedduudha nageenya kan filatanii dachaa jiran lakkoofsan qabanii akkasumas tibbanaa Amboo Daarraa fi Ayiratti shanii harka kennachaa jirtu keessaa ajajoota sadiitu jira. Amma filannoon nagaa barbaachisummaansaa akka guddaa ta'ee beekanii jiru. Kanneen akka aanaa biiftuu iddoo addaa biyyoo jedhamee waamamutti tarkaanfiin jabduun fudhatamee jira. Snaayiperii tokko rasaasa 71 kaartaa 2 kilaashii 4 rasaasa 190 kaartaa 12 boombii 3 hidhannoo mudhii 4 irraa galii ta'ee jira. Shaneen yoo du'a badisaa hin barbaanne harka kennachuun furmaataa ta'aa fi oduu biroon naannoon Amaaraa callisuusaa dhiisee hiriira nagaa ba'utti ka'eera. Guyyaa kaleessaa baha Goojjam aanaa Gonchaasisoo bakka jedhamutti uummanni naannichaa hiriira nagaa bahuun finxaalayyiin mormaa turanii dhiibbaa karaa waraanaarra ga'ee balaaleffachuun nageenya akka barbaadanis ibsuun dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa oolaniiru. Egaa jaallatamtoota keenyaa qophii miidiyaa kiilolee guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma.